Harka fuuni ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus sagalee dhalootaarraa qophii ardaa gaazexeessitootaatiin dhimma dippiloomaasii Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan dhaqqabsiisnu ta'a. Egaa qophii kana waliinis Naasir Huseen akkasumas Bayyanaa Taaddasaa anis Yaaddessaa Geetaachoo waliin taane haga xumuraatti isin faana turraa isinillee haga xumuraa sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayyee deebineerraa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa dippiloomaasiin Itoophiyaa kaleessaa fi har'aa maal fakkaataa kan jedhu gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Keessumaa Itoophiyaan seenaa dippiloomaasii jabaa biyyoota Afrikaa keessaa kan qaban keessa adda dureedhaan kan isheen eeramtu. Egaa dhimma dippiloomaasii kaasuun keenya erga hin hamne mee achi as dhumni yookaan jalqabbiin dippiloomaasii Itoophiyaadha. Maal fakkaataa kan jedhu keessumaa mootota gara moototaatti egaa gara federaalizimiitti dhufteesi dippiloomaasiin Itoophiyaa kan isheen biyyoota garaagaraa wajjin taasisaa turte maal fakkaataa kan jedhu kan ilaallu taati. Mee Naasir jalqaba irratti hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa kan kaleessaa achi as dhufisaa maal fakkaataa isa jedhu irraa osoo eegalle. Hayyee gaariidha baay'ee hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa eega imaammanni alaa Itoophiyaa wixinfame as keessumaa bara 1855 as maal fakkaata kan jedhu dollaalleen dura dippiloomaasii jechuu dhumte mataan isaa maal jechuudha kan jedhu odoo kaafnee jedheen yaada. Kana wajjin wal qabatee kaa dippiloomaasiin tooftaadha. Dippiloomaasiin meeshaadha. Meeshaa akkamiitii yookaan ammoo tooftaa akkamiitii yoo jenne tooftaa faayidaa biyyaa, bu'aa biyyaa, kabaja biyyaa, ulfinna biyyaa, jaalala biyyaa ittiin kabachiisan jechuudha. Meeshaan kun kaa malli kun tooftaan kun saayinsiidhaan deeggaramuudha qaba, beekumsaan deeggaramuudha barbaachisa. Kana wajjin wal qabatee egaa akkuma barri deemuun akkuma hammayyummaan dhufaa deemuun bara baratti malli ittiin hojii kana yookaan ammoo hariiroo biyyoota wajjin jiru kan ittiin hojjetan meeshaan dippiloomaasii jenne kun meeshaan itti faayidaa ulfina biyyaatiin kabachiisan kun bara baratti fooyya'aa dhufeeti jira jechuudha. Of duubatti deebinee gaafa imaammanni alaa Itoophiyaa akka biyyaatti yeroo ammaa kana rikognaayizitti ta'e bara 1855 kaasee kan jirurraa yookaan wayita sanitti mootummoonni yeroo sana turani hariiroon isaan biyyoota alaa wajjin qaban baay'ee haalaan murtaawaadha ture jechuudha. Maaliif biyyoota akka addunyaattis biyyoonni beekamanii addunyaa kana yeroo sana geggeessaa turan biyyoota jajjaboo muraasa qofatu turani. Kana wajjin wal qabatee biyyoota akka amma Great Britain faa akka France faa Faransaay jechuudha. Kana qofas miti Itilii faa Xaaliyaan jechuudha. Achi deebi'ee immoo tarii akka Poorchugaal fallee achi keessa jiraachuu ni mala. Biyyoota muraasa qofa waliin jechuudha hariiroon jirus. Biyyoota muraasa kanneen keessaayis isaan muraasa qofa irratti luucca'anii isaan muraasa kanneen qofa wajjiniin faayidaa muraasa qofa irratti hundaa'uudhaan akka fakkeenyaatti kaasuudhaan faayidaa aangoo isaanii mootummoonni yeroo sana aangoo isaanii dheeressuu danda'u irratti rarra'uudhaan hojii dippiloomaasii hojjetaa turanii. Kana wajjin wal qabatee fedhiin yeroo sana ture gaafa mootummoota darban sana jechuudha. Emperor Theodorus lammaffaa haa ta'u, Emperor Yohaannis afraffaa keessas haa ta'u, even Emperor Minilik lammaffaa keessas taanaan faayidaa aangoo isaanii konsolideet isaaniif taasisu. Meeshaa waraanaa barbaaduudhaaf eeyyen aangoo irra turuudhaaf naannoo isaanii babal'ifachuudhaaf warroota isaan gargaaruu danda'an isaan sappoortii gochuu danda'an faana hariiraa turan jechuudha. Akkuma as dhufuun immoo gaafa gara mootii Haile Sillaaseetti dhufuun immoo mootii Haile Sillaaseen jara isaan dura turan Emperor Theodorosis ta'e Yohaannis akkanumallee ammoo Minilik caalaa biyyoota waliin dippiloomaasii hariiroo uummatanii waliin faayidaa biyyaa kabachiisan haga ta'een dabalaa dhufaniiti jiru. Keessumaa immoo hariiroon Ameerikaa wajjin ture yeroo isaanii haalaan kan ka'u jechuudha. Akkanumallee warra Great Britain, England fa'aa wajjinis hariiroo gaarii qabaataa turaniiti jiru jechuudha. Gaafa dargitti immoo yoo deebinu dippiloomaasii akkamitti ture? Dippiloomaasii loogii qabu fakkaatu jechuudha. Dippiloomaasii gartee warra gara lixaa kanarraa fuula gara warra bahaatti deeffachuudha. Warra sooshaalisti kaampii yeroo san turanitti fuula deeffachuudha. Keessumaa immoo Raashiyaa fa'aa Yugoslaaviyaa fa'aa wajjiniin akkanumallee immoo Chaayinaa fa'aa wajjin Kuubaa fa'aa wajjiniin hariiroo cimaatu ture jechuudha. Warra yeroo san keessatti ayidooloojii sooshaalizimii deddeebisaa turan wajjin jechuudha. Gaafa Adwaawii yoo dhufu immoo akkuma barri fooyya'aa deemuun namoonni biyyoonni waliin Itoophiyaan hariiroo qabdu hojii dippiloomaasii waliin hojjettuu fi bu'aa biyyaa, bu'aa uummataa, bu'aa lammiilee ittiin kabachisiiftu haalumaan dabalaa dhufee dippiloomaasii
niwutiraal ta'e jechuudha. Dippiloomaasii gara tokkotti yulloogni akka qabachuu waan fakkaatu wayii deemamaatti tureeti jira. Garuu sababaan hojiin dippiloomaasii yeroo sanatti hojjetamuufis muraasuma qofa ture jechuudha. Ammallee bara Adwaawii keessas jechuudha. Gara jijjiiramaatti yeroo deebinu ammoo kan waliin beeknu dippiloomaasii gartee ollaadhaa dursa kennu, dippiloomaasii gartee ammallee biyya kamiyyuu diina jedhee hin farajne, dippiloomaasii ammallee gartee faayidaa waloo irratti hundaa'e waliin hojjechuu, waltumsanii wal gargaaranii deemuu irratti xiyyeeffatutu deemaati ture. Kana wajjinis wal qabate bu'aaleen hedduun argamanii qabataman yeroo ammaa kanattis dhandhamuu irratti argaman waan ta'eef bal'inaan gara boodaatti odoo kaafnee jedhanii. Ayyee gaariidha. Isa booda irratti deemnee bal'inaan kaasuu dandeenya kan waqtii ammaa jechuudha. Bayyanaatis kanumaan wal qabsiistee mee keessumaa akkuma Naasiruu kaasetti hariiroon dippiloomaasii mootonni Itoophiyaa keessatti ittiin fayyadamaa turan tooftaalee garaagaraa kan inni of keessaa qabudha. Guutummaa as hool lammiilee yookaan sitiizenii biyyattii keessa jiran irratti kan fuuleffate ta'uu caalaa aangoo tikfachuuf kan isaan ittiin fayyadamaa turan keessuma babal'ifannaa aangoo babal'ifannaa keessuma amantii hojiillee wal qabate hariiroon dippiloomaasii garaagaraa ni jiru. Sababiin isaas keessatti biyyoonni garaagaraa akka godambaatti illee waan ijaarratanii qabu waan ta'eef kanuma wal qabate hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaadhaa maal keessa darbee dhufeessa jedhu tuunoo kaaste. Tole egaa Naasir waan baay'ee kaasee jira. Waanuma hariiroo irraa yoo kaane hariiroon jalqaba namunduu fedhii qaba, dhaabbileen fedhii qabanii, biyyi fedhii qabdi yookaan faayidaa ofiitiif kachuudhaa fi biyyoonni walitti dhufu. Walitti gaafa dhuftu akkas jecha namnis haa ta'u, dhaabbileenis haa ta'u, biyyi tokko wanta ishii barbaachisu guutuu qabaachuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf jecha isa tokko irraa waan barbaaddu karaa hariirootiin, karaa dippiloomaasiitiin itti deemtee waliin dubbattee fudhatte jechuudha. Kanaaf faayidaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffattee hariiroo ati gaggeessitu waa'ee biyya keetii murteessa jechuudha. Biyyoonni hariiroo uummatu jechuudha. Kanaaf hariiroo kana gama Itoophiyaatti deefnee olaallee Itoophiyaan durirraa akka Naasir dura kaasaa ture bara moototaa waanuma faayidaa biyyaa kanaayyuu dursa kennuun kun ammana iddoo qabatee waan deemuun turre caalatti akka beekamu empaayeera babal'isuudha, daangaa babal'isuudha. Daangaa babal'isuu kunis immoo waraana irratti kan hundaa'e ture waan ta'eef tumsa waraanaa, meeshaa waraanaa argachuudhaaf tumsa waliigaltee mallatteessitu jechuudha. Yoo ati kana goote ani yookaan lafa sii kenna yookaan inni karaa kootiin dhufte biyya sana weerartaa waliigaltee akkasiiti waliigaltee waraanaa ture jechaadha. Bara Haile Sillaasee wanti bu'uura dippiloomaasii fooyya'aa yookaan ammayyaawaa jennu kan itti mul'ate yeroo Dargii immoo gara sooshaalizimiitti kan deeme ture. Walumaa galatti bara Adwaayis haa ta'u, bara Haile Sillaasees haa ta'u, bara Dargii wanti ture maalidha? Ayidooloojiidhaan walitti dhufu yookaan immoo fakkeenya sooshaalizim, kaapitaalizim, koominiizim ayidooloojii irratti hundooftee walitti dhuftaa jechaadha. Bara ammaa kana immoo piraagmaatizimiidha kan hordofamu. Qabatamaanii ani biyya of danda'eedha, atis biyya of dandeesseedha. Waan of dandeesse kanaanii walitti dhufnee garuu yoo tokko taane waan guddaa hojjechuu dandeenya, waliin guddachuu dandeenya, waliif sagalee ta'uu dandeenya kan jedhuun yeroo ammaa kanatti maltaa vektor yookaan immoo hariiroo gamdaneessaa hordofaa jirti Itoophiyaan jechaadha. Egaa dippiloomaasiin akkuma isin kaastanii daangaa wajjin illee wal qabata. Fakkeenyaaf akkuma namni tokko ollaa bitaa mirgaan qabu biyyi tokkos gaafa hundeeffamtu daangaa bulchiinsa ishee gaafa sararattu dippiloomaasiidhaan yoo hin qaacceeffamu ta'ee rakkoo biraadha kan inni qabatee dhufe waan ta'eef dippiloomaasii qabaachuun dirqama jaallattee miti. Hariiroo biyyoota ollaa wajjin qabaachuudhaa fi dippiloomaasii qabaachuun dirqamaa jechuudha. Kanuma wal qabsiisee egaa daangaa ofiillee waloodhaan tikfachuudhaaf daangaa irratti wantoota mul'atan daldala seeraan alaa kana ittisuuf illee dippiloomaasiin diippilii waan baay'ee of keessaa qaba, investimentii of keessaa qaba, daldala of keessaa qaba, tarsiimoo fayyaa of keessaa qaba, waan mara kan of keessatti hammateedha waan ta'eef yeroo bal'aadha kan inni gaafatu ibsuudhaaf yoo yaalle garuu waliigala kana fa'aa of keessaa qaba jechuudhaaf. Meegaa hariiroonni dippiloomaasii Itoophiyaadha yeroo ammaa kana maal fakkaata? Erga mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufe dippiloomaasiin Itoophiyaan biyyoota kan biraa wajjin qabdu maal irratti kan bu'uureffateedha isa jedhu osoo ilaallee gaarii natti fakkaata. Keessumaa biyyoonni garaagaraa yeroo ammaa kana fuula isaanii gara Itoophiyaatti deeffataa kan jiranidha. Kunis immoo Itoophiyaan yoo waa of harkaan qabdu ta'e hin barbaadan ture. Waan waa of harkaa qabduuf yeroo akkas jennu
anniisaa haaromfamaa guddaadha kan isheen qabdu Itoophiyaan yeroo ammaa kana. Addunyaan immoo gara renewable energy kanatti dhufaa kan jiru. Humna haareffamaa kanatti kan inni dhufaa jiru. Kanuma wal qabsiisee illee akka gaanfa Afrikaatti yoo ilaalle ji'opolitikaadhaan iddoo istiraatejik ta'e qabatteeti kan isheen jirtu. Uumamumaanii naannoo gaanfa Afrikaatti biyyoota dhiibbaa uumuu danda'an keessaa Itoophiyaan ishee hangafaa fi ishee tokkodha. Kanaafuu nageenya gaanfa Afrikaa tiksuu keessatti illee gahee isheen dhaabbata mootummoota gamtoomanii peacekeeping force yookaan humna nagaa eegsisaa biyyoota mootummoota gamtoomanii keessatti illee gahee isheen taphataa jirtuu fi baachaa turte olaanaadha waan ta'eef mee Naasir hariiroon Itoophiyaan yeroo ammaa kana biyyoota garaagaraa wajjin qabdu maal fakkaata isa jedhu akka bu'uuraatti illee biyyoota garaagaraa akka eeruudhaan ibsuu hin dandeenya waan ta'eef. Ayyee baay'ee gaariidha. Dhimma kana kaasuun haalaan barbaachisaadha. Maaliif yeroo ammaa kana Itoophiyaan biyya haalaan barbaadamtu taateeti jirti Afrikaa keessaa. Tarii addunyaa irraayis biyyoota yeroo ammaa kana haalaan biyyoonni xixiqqaadha biyyoota guddina irratti argamanii kaasee haga biyyoota guddataniitti biyyoota akka ijaatti baatiriidhaan barbaadaman keessaa takka taateeti jirti. Kun immoo maaliif ta'e kan jedhu ilaaluun haalaan barbaachisaadha. Inni ijoon diinagdeen Itoophiyaa yeroo kamiyyuu caalaa guddina ajaa'ibsiisaa galmeessuu irratti argama. Egaa akkuma beeknu kanaan dura gaafa Aduwaawis guddinni diinagdee Itoophiyaa wajjin wal qabatee GDP Itoophiyaa wajjin wal qabatee jechuu kooti fiigariin yookaan immoo lakkoofsi mootummaan Itoophiyaa balballoomsuu fi yookaan ibsuu fi lakkoofsi dhaabbileen faayinaansii idil addunyaa kanneen akka World Bankis baankii idil addunyaa akkasumas immoo IMF public godhan yookaan ammoo beeksisa hubachiisan garaagarummaa bal'aa qaba ture. Isa saana kana yoo ilaalte riili isaa mootummaan beeksisee fi isa IMF beeksisan wajjin garaagarummaa dhibbeentaa tokkoofa yookaan achii gaditti mul'ata jechuudha. Isuma dhiyeenya kana yoo ilaalle IMF maal jedhee guddinni Itoophiyaa bara kana dhibbeentaa 9.2 ni ta'a jedhee tilmaameeti jira jechuudha. Mootummaanis isarraa fagoo miti naannoo dhibbeentaa 10 akkanaati jedhee kan jedhu tilmaama isaa lafa kaa'eeti jira. Kun qabatama guddinni diinagdee Itoophiyaan itti jirtu riili isa mootummaan jedhu qofa duntaan isa dhaabbileen faayinaansii idil addunyaa biyyoonni gurguddoonis recognize godhan yookaan immoo beekamtii kennaniifi jechuudha. Kanaaf daandii guddina ajaa'ibsiisaa badhaadhina guddoo irratti Itoophiyaan in argamti jechuudha. Barbaadamu biyya tokkootiif badhaadhinni guddinni diinagdee biyyattiin agarsiiftu haalaan sochiin diinagdee biyyattiin agarsiiftu haalaan barbaachisaadha kan jedhu kana jechuun kaasuun ni danda'ama. Gama kaaniin ammoo haala mijataa investimentii wajjin wal qabatee haala mijataa demokraasii babal'ina demokraasii wajjin wal qabatee ammallee haala mijataa nageenya wajjin wal qabatee Itoophiyaan itti jirtu Itoophiyaan akka barbaadamtu qabxiilee taasisan keessaa isa gara biraati jechuudha. Gama kaaniin hojiin dippiloomaasii Itoophiyaan hojjettu hojii Itoophiyaa qofa fayyadu don taane hojii gartee biyyoota ollaa hunda isaanii fayyadu gama diinagdeetiin gama nageenyaatiin gama hariiroo hawaasaatiin jechuun ni danda'ama. Kana qofas miti akka addunyaattis biyyi kumiyyuu gaafa hojii dippiloomaasii hojjetu wal fayyaduu qaba. Walitti hirkatee wal gargaaree wal utubee lammiilee isaa biyya isaa badhaasuu qaba. Ejjennoo jedhu mootummaan kan Itoophiyaa kan qabates Itoophiyaan akka barbaadamtu kan taasise jechuudha. Kana caalaas Itoophiyaan yeroo ammaa kana yeroo kamiyyuu caalaa sagalee Afrikaa fi Afrikaanota taate faayidaa Afrikaanota faayidaa Afrikaadha dirree idil addunyaa irratti sodaa tokkoon malitti garuu afaan adabaa fi naamusa gaarii qabuu fi hojii dippiloomaasii keessatti fudhatama guddoo qabuun dhageessuu irratti argamti jechuudha karaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin jechuudha. Kana hunda isaa yoo walitti deebiftu Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti biyyoota gartee haalaan barbaadaman haalaan ulfinna kabajallee argataa jiran keessaa takka akka taasiseeti jira jechuudha. Keessumaayyuu lammiilee Itoophiyaatiif dursa kan kennedha hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaadha. Egaa hariiroon dippiloomaasii kun akkuma dura kaasnee qabeenya of keessaa qaba, nagaa of keessaa qaba, waliigaltee idil addunyaa baay'ee keessa jira waan ta'eef fakkeenyaaf biyyoota tokko tuqnee yoo kan ilaallu ta'e Itoophiyaan hariiroo isheen biyyoota Awurooppaa wajjin qabdu yeroo kamirrayyuu caalaa daran jabaateeti kan jiru. Tibbanuma pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron akkasumas illee barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres Finfinnee dhufanii Itoophiyaa dhufanii waliigaltee garaagaraa yeroo isaan itti mallatteessan egaa
jiilli akkasii gaafa dhufu akkuma salphaatti miti kan inni dhufu. Wantoota garaagaraa qabatee dhufa, investeroota garaagaraa qabatee dhufa. Inni kun immoo biyyattiin nageenya amansiisaa akkaataa isheen itti qabaatte yookaan akkaataan sochii dippiloomaasii fi diinagdee ishee maal fakkaata kan jedhu ilaalcha keessa galameeti. Biyyoonni callumadhanii miti. Fakkeenyaaf gaafa dhufan abbootiin qabeenyaa tokko biyyoota Awurooppaarra fakkeenyaaf gara Itoophiyaa gaafa dhufanii qabeenya guddaa fidaniiti kan isaan dhufan. Qabeenyi isaan fidanii dhufan kun bu'aa isaaniif hin buusu yoo ta'e waan dhufaniif hin qaban. Dursa qorannoo garaagaraatu geggeeffama. Investimentii ani yaadee fi biyyi kun naaf mijattii anniisaa akkamii qabdi humni hojii achi keessa jiru maal fakkaataa kan jedhu ilaalameeti waan ta'eef egaa pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macronis guyyaa tibbana kan isaan dhufanii turanii dhimma dippiloomaasii hariiroo uumuurra darbee waliigalteewwan investimentii garaagaraa illee akka mallattaa'anidha kan quba qabnu. Akka fakkeenyaatti kan fudhannu yoo ta'e kaampaaniiwwan Faransaay 57 ol yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti damee investimentii garaagaraa keessatti hirmaatanii dargaggoota baay'eedhaaf carraa biddeenii uumaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kana malee Itoo Telekoomii wajjin illee hariiroon kaampaaniiwwan Faransaay qaban baay'ee jabaadha durirraa kaasee jechuudha. Akkasumas Itaalii yookaan Xaaliyaaniinis hariiroo jabaa Itoophiyaa wajjin kan isheen qabduudha. Egaa muummichi ministeeraa Xaaliyaanii yookaan Itaalii Joorjiyaa Meeloonii illee baruma kana keessa dhufanii Itoophiyaatti daawwannaa hojii taasisuudhaan turtii taasisanii naannoo Jimmaa illee deemanii waan garaagaraa ilaalaniiti kan isaan deemanii. Egaa kun immoo hariiroon dippiloomaasii biyyoota kana gidduu jiru hagam jabaa akka ta'edha kan agarsiisu. Kana malee hambaalee gurguddaadha kan isheen qabdu Itoophiyaan. Hambaalee sana haaressuudhaan illee abbummaadhaan ogeessa mataa isaanii qaxaranii faayinaansii mataa isaanii ramadanii akkaataa isaaniitti hojjetaa jiran jira waan ta'eef egaa hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaan qabdu diinagdee biyyatti fooyyessuudhaan wal qabatee maal of keessaa qaba isa jedhu utuu kaasne. Hariiroo damdamneessaa kun tokko Itoophiyaan akka barbaadamtu godheera. Inni lammata immoo akka Naasir dura kaasaa ture Itoophiyaan qaxanaa kanatti qaxanaa gaanfa Afrikaa jedhamu kanatti biyya jabduu biyya barbaadamtu karaa ittiin warreen Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa baha Afrikaa irraa fedhii qabanii faayidaa barbaadan karaa ittiin isaan gara Afrikaatti ittiin dhufan bakka kanatti qaxanaa kanatti seenan karri guddaan Itoophiyaa akka taate waan amananii fi Itoophiyaan ji'oogiraafikaalii barbaadamtuu ishii godhaa jechaadha. Kanaaf nageenyi akkasiin jettan diinagdeen Itoophiyaan guddina akka Antonio Guterres kaleessa jechaa turanii Itoophiyaan biyya diinagdeen ishii saffisaan dabalaa jiru. Sanuu uummata miiliyoona 120 ol qabattee deemaa jirtu waan taateef inni kun ragaa guddaa fi biyyoonni garaagaraa gara Itoophiyaatti akka dhufan kan godhuudha. Kanaan wal qabatee egaa Itoophiyaan ulaa eenyumaafuu kan bante. Eenyumaaf gaafa jennu biyyoota diinagdeen badhaadhan yookaan biyyoota dhiibba'umtoota akka addunyaatti beekamoodha gugurdoodha jedhamanitti maxxantee garee tokko deeggartee garee tokko hin dhiibne. Gareen kamiyyuu akka of danda'etti anis of danda'ee ofii kiyyaaf yookaan immoo autonomii kiyya eegee isin faana waliigaltee uumuu nan danda'a kan jedhu qabatte. Amma fakkeenya kanuma torbee kana yoo fudhanne Ameerikaatti daawwannaa taasisaa turan daawwannaa hojiitiif deeman ministeerri ajaalaa keenyaa jechaadha. Asiin immoo dhaabbata barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa dhufanii Itoophiyaa waliin dhimma gamtaa Afrikaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti walgahii yookaan yaa'ii waggaa taa'anii asii mari'achaa jiru. Muummichi ministeeraa immoo Awurooppaa irraa kan dhufe Faransaay pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron waliin mari'atanii dhimma waltumsa sadarkaa istirateejik paartinarshiipitti ol guddate irra ga'anii jechaadha. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Eenyuun faanayyuu waliigalte. Isa bira darbee amma Deeliitti Indiyaatti kan taa'amaa jiru walgahii ministeerota ajaalaa irratti hirmaachuudhaaf gara sana qajeelanii jiru ministeerri ajaalaa keenya. Kana hunduma jechaan gara Indiyaatti yoo dhufte kun kan BRICS walgahiin kun walgahii BRICS. Asii Westerni keessaa Ameerikaa faana waliigaltee humteetta. United Nations faana jetta. Kana jechuun maal jechuudha?
eenyuun faanayyuu walii galuudhaaf, eenyuun faanayyuu mari'achuudhaaf, eenyuun faanayyuu hojjechuudhaaf, waltumsuudhaaf biyyi kun karra ishee banteetti jechaadha. Kanaaf tarsimoo hariiroo alaa damdaneessa yookaan gamdaneessa ta'e waan hordoftuuf inni kun Itoophiyaan akka epicenteriitti yookaan akka haabii tokkootti biyyoonni garaagaraa dhufanii waliin mari'achuu, waliin guddachuu, waliin hojjechuu fedhii qabu jechaadha. Akka atu kaaste immoo gama walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Faransaay yoo fudhatte wanni kun wanta yeroo dheeraa lakkoofsise jaarraa tokko kan guute jaarraa kana keessatti walitti dhufeenyi isaanii gama diinagdeetiin jira, gama aadaa fi aartiitiin jira, gama siyaasaatiin jira, gama nageenya walootiin jira, gama bu'uuraalee misoomaa babal'isuutiin fakkeenyaaf daandii baaburaa isa calqabaa Itoophiyaa keessatti kan hojjete warra Faransaay jecha. Yeroo ammaa kana keessumattuu erga Emmanuel Macron gara aangootti dhufanii 2017 aangootti dhufanii waggaa lama booda 2019 akka lakkoofsa warra Girigoorisitti Itoophiyaa dhufanii daawwatan. Itoophiyaa faana walitti dhufeenya sana amma isaan aangootti dhufanii yeroo sadii Itoophiyaa dhufanii kan mari'atan jecha. Kana jechaan Itoophiyaan ammam akka Afrikaa keessatti fudhatama akka qabdu, ammam biyyoota Afrikaa keessaa faayidaa ofii kabachiifachuudhaaf karri guddaan Itoophiyaa akka ta'e amananii isaan itti deeman isarra darbee gama enerjiitiin hojiiwwan gurguddaan akka hojjetamu argina jechaadha. Dhimma bareedaa kan kaasaa jirru Naasir gara kutaa keenya lammaffaa dhimma mootummoota gamtoomanii wajjin otoo hin kaasin dura dhimma hariiroo Itoophiyaa yeroo ammaa kana irratti wanti dabaltee hojii jiraatti itti daballee gara sattaan. Wanni yeroo ammaa kana Itoophiyaan biyya addunyaarraa haalaan barbaadamtu ijoo ta'uu sila kaafneeti turre. Kana wajjin wal qabatee waan qabataman lafarratti kana mirkaneessan muraasa kaasuun haalaan barbaachisaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana dureewwan biyyoota garaagaraa jechuudha. Biyyoota guddanarratti argamanii kaasa biyyoota guddatanii akkuma sila jenne gara Itoophiyaatti kan hin dhufne yookaan nama dhufuuf fedhiin argisiifne hin jiru. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf Afrikaa keessaa dureewwan biyyoota hedduu kanneen ollaa qofa osoo hin taane gara lixa Afrikaa irraa fallee dabalate jechuudha. Gara Itoophiyaatti dhufaati jiranii akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf pirezidaantiin Laayibeeriyaa guyyoota muraasa dura asuma Finfinnee turanii. Laayibeeriyaan biyya gara kaaba lixa Afrikaati. Agam akka Itoophiyaa irraa fagaattu xiinxalluun ni danda'ama jechuudha. Achi kaanii garanatti as dhufuun fedhiin Itoophiyaa Afrikaa keessatti gartee riijinii gara hoornii yookaan ammoo gaanfaa yookaan gara baha Afrikaa kana qofa duun taane guutummaa Afrikaa keessattis biyya barbaadam ta'uu si hubachuu ni danda'ama jechuudha. Biyyoonni kaanis jechuudha gara lixa Afrikaatirraa gara kamma Ikwaatooriyal Giinii fa'aa garanatti as dhufanii muuxannoo Itoophiyaatirraa qoodachaa akka jiran hubachuu ni danda'ama. Biyyoota ollaa irraa, biyyoota giddugaleessaa irraa, biyyoota kibba Afrikaatirraa garanatti dureewwan akka dhufan arguun ni danda'ama jechuudha. Even biyyoota gartee biyyoota akka Kaaribiyaan Steet keessaa dureewwan biyyoota hedduu gara Itoophiyaatti dhufanii muuxannoo qoodachuuf fedhii guddoo argisanii bu'aas akka buufatan hubachuu ni danda'ama jechuudha. Dureewwan biyyoota gurguddoo akka amma gartee Faransaay fa'aa pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron inni amma daawwannaa tibbana Itoophiyaatti taasisan daawwannaa isa sadaffaadha jechuudha. Tarii seenaa biyyoota Afrikaa keessatti biyyi Afrikaa pirezidaantii Faransaay aangoorra jiran tokkoon yeroo sadii daawwatamte takkallee waan jirtu natti fakkaatu. Kun egaa Itoophiyaaf ulfinna guddoo isaan qaban ammallee fedhii isaan Itoophiyaa hojjechuuf qaban kan argisiisu. Warri Itilii fallee Joorjiyaa Meeloonii muummeen ministeera Itilii yeroo tokko Itoophiyaatti deddeebanii daawwannaa taasisaniiti jiru. Isaan kaanis jechuudha warri Asian Tigers jedhaman Maleeshiyaa, Singapore yeroo dureewwan isaanii Itoophiyaatti yeroo hedduu deddeebanii daawwannaa taasisaniiti jiru jechuun ni danda'ama. Kaan warri Raashiyaa fallee gartee sadarkaa ministeera Foreign Affairs ministeera dhimma alaa isaaniitiin yeroo hedduu Itoophiyaa deddeebi'aa Chaayinaa biyyoonni gara Itoophiyaatti dhufuuf fedhiin argisiisan dhufaniis gartee Itoophiyaa guddina Itoophiyaan itti jirtu dinqisiifannee jiru jechuudha. Isa sana kanatti yoo deebinu pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron yeroo sadaffaaf Itoophiyaa dhufaniiti jiru. Egaa dhufaniis marii bal'aa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed wajjiniin taasisanii waan Itoophiyaa keessa jirutti hedduu akka gammadanii fi ammallee Itoophiyaa waliin kollaboreeshiniidhaan walitti siiqinsaan hojjechuu fedhii guddoo akka qaban akkanumallee immoo liqii doolaara hedduu raggaasanii akka deeman hubachuun ni danda'ama jechuudha. Karaa
barreessa olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees isaanis tibbanaasuma Itoophiyaa magaalaa Finfinnee turaniiru. Sababaan isaan garanti dhufaniif Antooniyoo Guutarees hundeeffama dhaabbata mootummoota gamtoomanii waggaa 80ffaa asitti kabajaniiti jiru jechuudha. Biraa kana wajjin qabatus asumatti eebbisaniiti jiru. Kunillee gartee Itoophiyaan biyyoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundeessan keessaa takka ta'uu gaafa hundeeffamaati kaasee haga har'aattis hirmaannaan sochiin Itoophiyaan achi keessatti ofii akka biyyaatti qofa duun taane sagalee Itoophiyaa sagalee Afrikaa dhageessuuf taasiftu olaanaa ta'uu isaatiif wajjin wal qabatee kabaja qaban argisuudhaaf garanatti dhufanii egaa kana wajjin wal qabatee Antooniyoo Guutarees waa'ee Itoophiyaa qofa duun taane waa'ee magaalaa Finfinnees bifa addaatiin kaasaniiti jiru. Guddinni yeroo ammaa Finfinneen itti jirtu guddina gartee saffisa ifaa akkasitti ibsan jechuudha. Saffisa ifaa jechuun guddina baay'ee tremendous ta'e ajaa'ibsiisaa kan ta'e haalaan dinqisiisaa kan isaan iyyuu raajeffatan. Maaliif barreessa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti biyyoota addunyaa hedduu keessa daawwannaa taasisaniitu jiru. Guddina biyyoota hedduu quba qabu jechuudha. Kanaaf kan Finfinnee haalaan addatti ta'e jechuudha. Kanaaf bifa kanaan ibsaniiti jiru jechuudha. Itoophiyaan gartee biyya dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundeessan keessa qabu ta'an biyyoota jalqaba irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii dura kan ture League of Nations keessattis biyyoota jalqaba irratti daddafanii jooyin godhan yookaan ammoo dhaabbata sana seenan keessaa takka achi keessattis biyyoota gahee guddoo gumaachaa turan keessaa takka. Kana wajjin wal qabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka dhaabbataatti akkanumallee ammoo namoonni dhaabbata kana dursaa turan Itoophiyaadhaaf ulfina guddoo kennaa turanii. Kanaaf jechaadha kan Antooniyoo Guutareesis guddina Itoophiyaan itti jirtu keessumaa guddina magaalaa Finfinnee itti jirtu haala kanaan dinqisiifatanii kana biras darbuudhaan Itoophiyaan egaa sagalee Afrikaanota yeroo hedduu dirreewwan idil addunyaa dhageessus dinqisiifatanii ammallee Afrikaan akka ardiitti dhaabbata mootummoota gamtoomanii jala kan jiru mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti sagalee guutuu akka qabaattu warra shanan sagaleen kuffisuu danda'an keessaa akka isaaniitti qixxeedhaan sagalee akka qabaattuuf fedhii guddoo akka qaban yeroo garaagaraatti ibsaa turanitti jiru. Waltajjii tibbana Itoophiyaatti ta'ame keessattis isuma kana mirkaneessanii deeman jechuun ni danda'ama. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kan hordofaa jirtan AMN Plus sagalee dhalootaa irraa qophii addaa gaazexeessitoota keenya qophii kanaan immoo dhimma dippiloomaasii Itoophiyaa irratti fuulleffachuudhaan isin biraan dhaqqabsiisaa jirra. Ammas kanneen nuuf afanitti haa dabarru. Keessumaa egaa hariiroon dippiloomaasii kun aangoota qofaarraa miti kan eegamu. Seektarri dhimmichi kallattiin ilaallatullee lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiran warreen diyaaspooraa jennullee as keessatti gahee guddaadha kan isaan qaban. Biyya ofii beeksisuu keessatti hundinuu gahee isaa baachuudha kan qabu. Kan konkolaachisaa irraa jalqabe. Amma fakkeenyaaf lammiin biyya alaa tokko gara magaalaa Finfinnee wayita dhufu buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleerraa bakka imalaan sun dhaquu barbaadu gara hoteelaas haa ta'u bakkeewwan bashannanaatti gaafa fudhatu namni konkolaachisaan sun yookaan konkolaataa oofu suni waa'ee biyya isaati roga maraa waan gaarii ta'e itti mul'a kan inni qabu. Diyaaspooraan yookaan lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa kan isaan jiran bakka jiranitti biyya isaanii bakka bu'anii biyya isaanii beeksisuu qabu. Kana maaliif kaasna lammiileen biyyoota alaa Itoophiyaa keessa jiran wayita isaan biyya isaaniitiif osoo dippiloomaatiin seeraan hin kennamiinii fi ofuma isaaniitiin kaka'umsa mataa isaaniitiin dippiloomaasii garaagaraa uumanii jiru. Mana barnootaa yeroo isaan ijaaran, dhaabbilee fayyaa yeroo isaan ijaaran, namoota harka qalleeyyii yeroo isaan deeggaran ni mul'ata. Kun egaa hariiroon biyyoota sunii lameen gidduu jiru daran akka jabaatu. Hariiroon jiru suni uummataaf uummata gidduutti akka ta'uuf illee shoora olaanaa qaba waan ta'eef egaa kanuma wal qabsiistee bayyana eenyurra maaltu eegama? Hariiroon dippiloomaasii kun biyyoota gidduutti akka cimuuf inni waliigalteewwan raawwate kun kaampaaniiwwan garaagaraa dhufuu ni danda'u. Investeroonni garaagaraa dhufuu danda'u. Investeroonni sun gara waajjira investimentii, biiroo investimentii, ministeera yookaan koomishinii investimentii gaafa dhaqanii fuula ifaadhaan keessummeessuun inni mataan isaa dippiloomaasii tokko waan ta'eef asirratti maaltu ta'uu qaba? Tole egaa yaada guddaadha kaastanii walitti dhufeenya Itoophiyaan biyyoota garaagaraa faana gootu keessattis akka idil addunyaattis lammiileedhaaf dursa kennuun aadaa dippiloomaasiiti. Nageenya isaanii eeguun fi faayidaa lammiilee kabachiisuun
sirna dippiloomaasii keessatti isa ijoo fi utubaa jabaadha jechaadha. Kanaaf biyyoota garaagaraa keessatti lammiilee Itoophiyaa jiraataniif mootummaan akkuma Itoophiyaa keessatti lammiileedhaaf waan barbaachisu godhu alattis akka isaan waan barbaadamu argatan akka nageenyi isaanii eegamuu fi gargaarsa garaagaraa godhaa jechaadha. Akkuma kana lammiileen keenya biyyoota garaagaraa keessa jiranis immoo biyya isaanii bakka bu'anii ambaasaadara biyyattii of godhanii of kaa'anii akka ati kaaste uummata isaaniif biyya isaaniif hojjechuutu isaanirra jiraata. Fakkeenyaaf yeroo darbe lammiileen Itoophiyaadhaa keessumaa hayyoonni gama fayyaatiin ogummaa qaban lammiilee biyya keessa jiraniif qoricha gahaa hin arganneef mana yaalaa gahaa hin arganneef akka ta'utti biyya jiraatan keessatti walitti dhufeenya uumanii tolaan Itoophiyaa keessatti wal'aansi garaagaraa akka kennamu gochaa turaniiru durirraa kaasee ammallee itti jiru jechaadha. Kanaaf akka kanatti lammiilee ofiitiif dhaabbachuun ambaasaadara ta'uun akka kana jechaadha. Akkuma mootummaarraas namoota faana yookaan biyyoota faana dhaabbilee faana walii galtee uumtee investara tokko biyya biraatiif fiddee hojjechiistu nageenya isaa eeguu irratti waan inni barbaadu dhiyeessuuf irratti waan irraa argamu sanas immoo akkaataa ittiin waloon fayyadamuu danda'amu irratti akkuma hojjetu uummannis gama isaatiin waan irraa eegamu akka itti dura kaaste bahuutu irra jiraata. Lammiilee biyya alaa biyya keenya dhufan akka hormaatti ilaaluu sana keessaa bahu aadaa keenya dur kan ture keessummaa simachuu lammiileen biyyoota garaagaraa Finfinnee gaafa dhufanii daawwatan wanti isaan kaasan gaafa intarvii goonu argitaniitu gaafattu yeroo hunduma kan isaan kaasan hostilitii yookaan akkaataa simannaa uummata keenyaati. Uummanni Itoophiyaadhaa simannaa gaarii fuula ifaadhaan keessummoota keessummeessaa Oromoota simata. Inni kun jabaatee itti fufuu qaba. Bakka hojiittis immoo lammiileen keenya qacaramanii hojjetan carraa hojiitti isaanii uumama waan ta'eef amanamummaadhaan hojii sana galmaan ga'u yeroo ofitti sirnaan fayyadamu lammiilee alaa keessumatti yeroo ilaalchi boodatti afaan tokko namni tokko adii yoo ta'e akka dureessaatti ilaaluun jira. Dureessa waan ta'eefis immoo waan godha jedhanii harka ilaaluu ture wanti kun afuu qaba. Namni hojjete kamiyyuu jijjiiramuu akka danda'u ofitti himanii of amansiisanii hojjechuutu irra jiraata. Kanaaf lammiileen keenya inni biyya keessa jirus inni biyya alaas jirus biyya isaa bakka bu'ee lammiilee kana simachuu lammiilee hojiidhaaf dhufanis haa ta'u dhimma biraatiif biyya keessa dhufan turizimiidhaaf dhufuu danda'u. Isaan kana bakka isaan dhufanitti sirnaan keessummeessu. Yoo kaffaltii kaffalanis yoo kaffaluudhaa baatanis immeejii biyyaaf fuula biyyaaf jecha hojjechuun akka isaanirra jiraatu. Akkasumas immoo qaamoleen nageenyaa bakka jiranitti malaamaltummaa yoo uumame nageenya lammiilee biyyoota alaa biyya keenya keessa jiran irratti rakkoo wanti fidu yoo jiraate saffisaan kan durii caal haalaan isaaniif tajaajila kennuu akka qaban gochuutu irra jiraata. Akkasumas immoo warreen qacaramanii hojjetan mirga ofii falmachuun akkuma jirutti ta'e lammiilee ormaa waan ta'aniif kaffaltii humnaa olii irraa barbaaduun akka hin jiraan seeraa fi seera duwwaadhaan waliigaltee hojjetaaf hojjechiisaatiin murtee argachuudhaan hojii isaanii akka hojjetan kun eenyumarraa kan eegamu jechuudha. Hariiroon dippiloomaasii gahee lammiilee hundumaati. Kan qaamni mootummaa tokko qofaan galmaan ga'u osoo hin taane akkuma irra deddeebinee kaasne lammiileen biyyattis dirqama mataa isaanii qabu. Kan biyya keessa jiranis kan biyya alaa jiranis. Egaa Naasir asuma irratti waan nu dabaliiti kan godhamnu ta'a. Hayyee waan hedduu bayyananis atis kaaftaniiti jirtu. Ani waan muraasa qofa itti dabala. Egaa hojiin dippiloomaasiidha. Akka namni baay'een eegu sadarkaa mootummaa qofa kan hojjetamu miti. Hojiin dippiloomaasii sadarkaa namoota dhuunfaa tokko keenyaatiin jalqabe aga mootummaatti kan hojjetamu jechuudha. Bifa addaatiin akka biyyaatti yoo yaanne kooriin isaa mootummaa isteetii yoo ta'e iyyuu namoonni dhuunfaa tokkoon namoota dhuunfaadha. Hojii dippiloomaasii keessatti gahee qabu hojjechuu ni danda'u, bu'aas buusuu ni danda'u kan jedhu baay'ee haalaan barbaachisaadha. Kanaan wajjin wal qabate hojiin dippiloomaasii Itoophiyaan hojjetaati jirtu yeroo ammaa kana bu'aa qabatamaa garsiisee nu qofa duntaan biyyoonni alaas beekamtii kennaniitu jiru. Itoophiyaanonnis qabatama irraa fayyadamaati jirra. Gara fuula duraatti immoo bu'aan isaa kana caalatti mul'ata jechuudha. Kun immoo kana caala jabaatee latee akka itti fufuuf bu'aan akka biyyaatti argannu bu'aan akka lammiitti argannu kana caala akka dabaluuf tokko keenyaatirraa waan guddootu eegama. Nuti hunduu lammiileen biyyattii
gartee carraa arganne hundaan gaarii biyyaa dubbachuu, gaarii biyyaa aakti gochuu, gartee naamusa gaarii agarsiisu, waa'ee biyyaa qaama alaatti waliin gaafa kominikeetu goonu haala gaariidhaan bifa maqaa gaarii biyyaa ijaaruun kominikeetu gochuu barbaachisaa. Maqaa gaarii biyyaa sadarkaa ijaaruu danda'uun Itoophiyaan biyya jabduu, Itoophiyaan biyya gartee abdii qabdu ta'uu, Itoophiyaan biyya seenaa guddoo qabdu ta'uu, Itoophiyaan biyya yeroo ammaa kana guddina gaarii jalqabdee fi abdii guddoo qabdu akka ta'e kan agarsiisu nurra jiraata jechuudha akka nama dhuunfaatti. Kuni gaafa ol dabalaa deemu immoo akka dhaabbileen garaagaraas dhaabbileen akka dhaabbilee mootummaas dhaabbileen miti mootummaas haaluma kanaan jabaatanii cimanii waa'ee gaarii biyya isaaniitiif bu'aa isaanii biyya isaaniitiif faayidaa biyya isaaniitiif halkaniin guyyaa hojjechuu isaanirra jiraata. Daayaaspooraan lammiileen biyya alaa jiranis haaluma kanaan biyya isaaniitii irratti abdii qaban carraa argataniin ibsuutu isaanirra jiraata. Akkuma kana dura remetansiidhaan mootummaa fi biyya utubuu gargaaruutu isaanirra jiraata. Carraa argataniin ammoo waa'ee Itoophiyaa akkam sila kaafnee kanan seenaa Itoophiyaa abdii Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaanotaa gumaacha Itoophiyaanii fi Itoophiyaanonni akka addunyaatti nageenya addunyaatiif qaban kan hunda isaa kaasutu irra jiraata jechuudha. Hayyoonnis carraa argataniin waan barreessan keessa waan dubbatan keessatti waa'ee Itoophiyaa gaarii dubbachuu gaarii barreessuu isaan irraa eegama jechuudha. Namoonni beekamoonis ispoortistoonni fa'aa warreen aartii ammallee gartee abbootiin qabeenyaas carraa argatan hundaan jaalala biyya isaaniitiif qaban kabaja biyya isaaniitiif qaban argisu isaanirra jiraata. Mootummaan ammoo hojii dippiloomaasii amma hojjetaati jiru kana cimsee jabeessee itti fufuu qaba. Garuu immoo as keessatti beekumsaan ogummaan gartee ammallee naamusaan haala kanaan geggeessuu barbaachisaa. Kanaafis I think instituutiin hariiroo alaa hundaa'ee hojii guddoo hojjechuu irratti argama. Kun kana caalaa bal'atutu isarra jiraata. Namootuma kallattiidhaan hojii dippiloomaasii hojjetan jedhamanii eegaman qofa hin taane lammiilee ekspoojjarii qaban hundaafis leenjiin kennamee hojiin dippiloomaasii Itoophiyaan akka mootummaatti hojjetaati jirtu beekumsaaf ogummaadhaan deeggaramee cimee jabaateetti fufuusarra jiraata kan jiru kaasuuf. Kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus sagalee dhalootaarraa qophii addaa gaazexeessitoota keenyaarraan dhimma dippiloomaasii Itoophiyaa irratti gadi fageenyaan dhimmoota garaagaraa kaasaa isin faana turree jirra. Qophichis goolabameeti kan jiru. Qophicha waliin Naasir Huseen akkasumas Bayyanaa Taaddasaa fi anis Yaaddeessaa Geetaachoo isin waliin turree jirra. Qophiileen keenyaafanii itti fufuu shaawoliin turmaata gaarii isiniif.